namni tokko yeroo kamiyyuu yoo waa hin yaalin wama kamirrayyuu gahuu hin danda'u. Yaaliin maslaalii takkaahuu ammootiyyuu kortoo jireenyaati. Kanaaf yaalaa hordofaa jala deemaa baradhaa. Barumsi jireenya bu'uura waa hundaati. Barnoonni keenya har'aa barreeffama irratti xiyyeeffata. Barreeffamni kanaan dura an isiniif qindeesse akka isin tajaajiletti akka isin fayyadetti isinirraa hubadhe ergaan keessanis na qaqqabee jira. Barreeffama har'aa kanarratti wanti isin hubattan yoo jiraate akkaataa itti barreeffama kanaan dura dabaree wal bira qabdanii madaaltanii jijjiirama keessan ilaaluu ni dandeettu. Barreeffamni kamiyyuu akkaataa itti namni isiniif dubbisi osoo hin tahin akkaataa itti isin barreessitanii fi tajaajilamuu dandeettan irratti hundaa'e jechuudha. Kanaaf barreeffamni hundi isaatiyyuu jabaataas qaba, laafaas qaba, dheeraas qaba, gabaabaas qaba. Akkasuma jechoota hudhaa irra butaadhaa fi tuqaas of keessatti hammataa jechuudha. Mallattoon gaafiis akkasuma question mark isa jedhaniin sun jechuudha. Fi quotation mark takkaahuu ammootiyyuu mallattoowwan hundi isaatiyyuu bu'uura barreeffamaati. Haa ta'uyyuu kallattiidhaan gama barreeffama kiyyaatitti osoo hin dabarsiniin dura isin hin dabarsiniin duratti barreeffama kanaan dura an isinii qopheesse akkamitti hubattan akkamitti ilaaltan isin fayyada. Maaliif barreeffama barachuu kan barbaaddan amma kallattiidhaan gama barreeffama isinii dubbisuuttiin isin dabarsa. Yeroo sadiin isinii dubbisa. Yeroo tokko ariifadheen dubbisa. Yeroo lammaffaa jiddugalattan dubbisa. Yeroo sadaffaa suutan dubbisaa jechuudha. Nin barreessa. Nin dubbisa. Nin dubbadha. Akkasuma ergaa koo guutuun dabarsaa kan jettan chaanaalii Afaan Oromoo hordofaa, subscribe, share, like, comment nu gochuu hin dagatinaa. Qalama keessan qopheeffadhaa. Daftara keessan qopheeffadhaa. Gurra keessan qopheeffadhaa. Hin dubbisaa barreessuudhaaf yaalaa. Barreeffama keessan yeroo barreessitan ammoo kan ani dubbadhu jalqaba duraatitti takkaahuu ammootiyyuu lammaffaa irratti dhaabaatii viidiyoo barreessaa. Warri barreeffama sirriitti barachuu barbaaddan hordofaa. Okay? Tokko obsi gaaddidduudha. Obsi gaaddidduudha. Obsi gaaddidduudha. Okay? An isiniifin barreessaa barreeffama kan kootii fi keessan wal biratti ilaaltu. Obsi gaaddidduudha. Barreessitee? Well done. Sirriitti gaarii hojjattee jechuudha. Yoo akkanatti barreessite obsi gaaddidduudha. Look. Asitti jabaata, qubee jabaataadha. Asittis qubee jabaataadha. Kuni qubee dubbachiisaa lama taha, kuni qubee cimdii tahaa jechuudha. Asitti laa qubee cimdiidha kuni. Okay? Akkanatti yoo barreessitan gaariidha. Sirriidhasii jechuudha. Okay. Lammaffaa fooliin gaariin kanniisa harkisa. Fooliin gaariin kanniisa harkisa. Fooliin gaariin kanniisa harkisa. An isiniifin barreessa booddee ilaalaa. Fooliin gaariin kanniisa harkisa. Fooliin gaariin kanniisa harkisa. Kanniisa harkisa. Fooliin gaariin kanniisa harkisa. Laa. Astee kanatti qubee dheeraadha. Astee kanattis qubee dheeraadha. Fooliin asittis dheeraadha.
gaariin maxxantuudha kuni asittis maxxantuudha. Kanniisa harkisa astee kanatti irra butaadha. Okay, bakka sanitti irra butaadha. Okay. Astee kanatti irra butaadha. Bakka kanatti irra butaa dhufee jechuudha. Okay? Bakka kanatti ammoo tuyyuu qubee jabaataa tahee jechuudha. Okay? Kuni qubee dheeraadha. Asis hin jira, achis hin jira, achis hin jira, qubee dheeraa jira jechuudha. Bakka kanatti duratti isinii himee jira qubee jabaataadha. Kun ammoo tuyyuu qubee cimdiidha jechuudha. Okay? Okay. Sadaffaa. Qilxuun daraare dawoo ta'a. Qilxuun daraare dawoo ta'a. Qilxuun daraare dawoo ta'a. Okay? Qilxuun daraare dawoo ta'a. The third one is qilxuun daraare dawoo ta'a. Qilxuun daraare dawoo ta'a. Dawoo ta'a. Qilxuun daraare dawoo ta'a. Okay. Astee kanatti irra butaadha. Qilixuun jechuu hin dandeettu. Astee kanatti yoo hiikeetteetiin hin jette hin ta'u. Qilxuun yeroo jettetti qilxuun yeroo jettetti laa fi xaan walitti aane dubbachiisaan kamuu jidduu dhufuu hin danda'u jechuudha. So gaafa san walitti yoo dhufetti irra butaa tahaa jechuudha. Qilxuun daraare astee kanatti dheeraadha. Dawoo ta'a. Astee kanattis dheeraadha. Dawoo jechuun dawoo gaaddisa. Dawoo tahaa jechuudha. Gaaddisa jechuu dandeenya. Okay? Gaaddisa. Dawoo jechuun gaaddisa. Okay? So, qilxuun daraare dawoo ta'a. Okay? Inni kan biraa kana barreessitaniitiin hin jirtan jedheetiin itti amana. Inni kan biraa tulluun qoree dhoqqee keessaati. Tulluun qoree dhoqqee keessaati. Tulluun qoree dhoqqee keessaati. Okay? Tulluun qoree dhoqqee keessaati. Tulluun qoree dhoqqee keessaati. Keessaati. Tulluun qoree dhoqqee keessaati. Well, astee kanatti qubee jabaataadha. Asitti kan jiru dheeraadha. Asittis kan jiru dheeraadha. Asitti kan jiru qubee cimdii. Asitti kan jiru jabaataadha. Dhoqqee. Okay? Keessaati. Okay? Asittis jabaataadha jechuudha. Inni kan biraa tiyya kurrema jette adurreen. Tiyya kurrema jette bashoon. Tiyya kurrema jette adurreen. Okay? Tiyya kurrema jette. Tiyya kurrema. Tiyya kurrema jette. Bashoon. Okay? So, tiyya kurrema jette bashoon. Tiyya kan jedhu kuni qubee jabaataadha.
kurree kurrema jette bashoon asitti qubee cimdiidha. Okay? Barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffate barreeffama. Barreeffamni sirriitti isin tajaajila. Kan barate nuu olis kan sadarkaa guddaa irra jirus qubeen harkaa dogongoramuun hin oolu. Kan sadarkaa keenyaatis kan nuu gadiitis kan barataa jirtanis jechuudha. Barreeffamni isin tajaajila. Dhaabaatiniin barreeffama kana yaalaa. Yoo yaaltan sirriitti barmoota keessan galmaan gahachuu dandeettan warri qubee barataa jirtanii jechuudha. Chaayinaaliin kuni chaayinaalii afaan Oromooti. Subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatina. Yaada keessan kabajamaadha. Yaada keessan naa kennuu hin dagatina. Hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagayannaa jiraadha.